Efesiyon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 akkas jedha. Efesiyon 5:15 egaa tabitta akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa akka warra ogeessotaa malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatina. Guyyoonni kun guyyoota kadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname otoo hin dabarsin itti hojjedhaa. Kanaaf jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'ina jedhee dubbata. Akkas jedheen dubbata guyyaa bitu yookaan dhaloota guyyaa bitu yookaan dhaloota bara bitu jedheen dubbata. Nama sin cina jirutti himaa dhaloota bara bitu ta'ii jedhaan. Dabali. Guyyaa bitu jechuun maal jechuun yookaan bara bitu jechuun maal jechuun afaan keenyaan gaafa laal. Baay'ee bittaaf gurgurtaa sanitti immoo hin barbaachisu hin beektu namooti baay'ee. Macaafni qulqulluu keenya yookaan namni Waaqayyoo Hawaariyaa yookaan ergamaa Phaawulos inni jedhu kuni warra Efesiyoon kanatti ergaa guddaa dubbata. Waldaa Efesiyoon jechuun waldoota ergaa 13 Phaawulos barreesse keessaa waldaa xiqqoo ta'ee hundumaa gadi ta'ee atattamaan guddina addaa kan guddate keessaa waldaa warra Efesiyoon dhaloota Kiristoos Yesuusiin booda harka Phaawulosin mana sirreessaa keessa taa'ee waldaa barreeffame yookaan ergaa barreeffame dabdaabee yookaan xalayaa isa jennu ergeef jechuudha. Kanaafi boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa qabdanii gaafa laaltan waa'ee dhuma kanaa uumamuu biyya lafaatiin dura Waaqayyo dhaloota kan isaa ta'an akeekasaaf yaada isaa keessallee akka inni kaa'e macaafni qulqulluu kun nutti dubbata yookaan nutti hima. Kanaaf boqonnaa 5 lakkoofsa 15 kanarra ga'e yookaan boqonnaa 5 lakkoofsa tokkorraa qabdanii illee gaafa laaltan waa'ee ifa keessa jiraachuu gaafa Phaawulos dubbatu argina. Kanaaf guutummaan isaa boqonnaa kun waa'ee maaliyaasaa waa'ee bara bituu yookaan waa'ee guyyaa bituun bara kana keessatti dhaloota ibidda buusu otoo hin taane dhaloota raajii dubbatu otoo hin taane dhaloota lallabu dhaloota faarfatu otoo hin taane Waaqayyo kan inni afarra'uu barbaadu yookaan Waaqayyo kan inni lafa kaawwachuu barbaadu dhaloota guyyaa bitu yookaan dhaloota bara bitu harka ol kaasu ergaan sitti hima. Maqaa Yesuusiin lafa deemtutti bara bitii gaarre. Harka ol kaasiitii nama si jira jiru qabiitii harka isa ol kaasiitii ani jedhi dubbatu. Dabale ani jedhi. Waaqayyo natti meeraa jedhi. Harraa qabee lafan deemu hundumaatti guyyaan na bituu hin danda'u. Torbeen na bituu hin danda'u jedhi. Jiini na bituu hin danda'u jedhi. Waggoonni na bituu hin danda'ani jedhi. Anatu bitaa jedhi. Isarratti Waaqayyo aboonaa laateera jedhi. Inni kun dachaa sirratti haa ta'u maqaa Yesuus. Oolaa maatii qoy. Guyyaa bituu barbaaddu bara bituu barbaaddu amma namas callisu faana miti warra nafaanaa sootanii bituu barbaaddaa namni barbaadu. Guyyaan nufu roobiin kan koomiti cimaanni kan koo kedaameen kan koomiti jedhu namoota tokko tokko eeguuf dabarsanii laatan beektu seexanaaf yookaan bowwaaf yookaan taayifooniif yookiin waan ta'eef dabarsee kan harka ol kaasu Waaqayyo akkana siin jedha. Kana booda guyyaan sin bitu situ guyyaa bitaadha. Qabni nama si cina jiru guyyaa bitaa jedhe. Guyyaa bitaa. Guyyaa bitaa. Keessumaa anis dubbannee beeka namni tokko tokkumaa barra akkasii yookaan barri 2013 yookaan 11 yookaan 14 kan koomiti harka ol kaasee kaasitti hima. Waaqayyo akkasiin jedha dabarsitee diinaaf illaatiin kan keetiira. Bituu barbaaddaa harka kee ol kaasiitii ani baran bita jedhi dubban. Amma barri 2014 gimmaa inni isaa dhufee dhumeera. Sirriiboo sirrii itti dhukkubsadhu sitti hima waan ta'eef itti rakkadhutti beela'eessa kan si hafe gimmaasha. Otoo maan hojjetii danda'attee waan ta'e gootee otoo hin buufatiin kan si hafe gimmaasha. Amma Waaqayyo akkana siin jedha ol kaas harka kee. Umurii kee guutuu kan hin hojjenne ji'a hafeef guyyaa hafe kana keessatti harka kee gargaara. Inni kun akkamitti ta'a beektaa yoo bara bitte. Nama si cina jirutti bu'eetii bara bitti siin jedha Waaqayyo jedha. Kanaaf akkamitti akka deddeebitan aleelladhaa ilaala. Sila suma nama dubbanne faana wal qabata. Adeemsa keenya haasa. Eerummaa keenya laaluu qabu. Ilaalcha keenya laaluu qabu. Akkaataatti deddeebinu akkaataatti deemu. Akka barbaadetti deemuun nuuf hin eeyyamamu. Akka barbaadetti haasa'uu akka barbaadetti dubbachuu akka barbaadetti dhaabachuu akka barbaadetti hojjechuun nuuf hin eeyyamamu. Akka barbaadetti uffachuu akka barbaadetti fiiguun nuuf hin eeyyamamu. Maaliif yoo jette
jechuudha. Nama sitti na jiru itti bu'ii akkamitti deddeebi'aa jirta? Mana keetti mana waaqayyootti akkamitti deddeebi'aa jirta? Amma yoonaatti ilaalle yoo ta'e duukaa bu'ii ilaale amma jedha. Ilaalta ol kaasish maa koolaa diyaanaasa waaqayyoo kana siin jedha. Duukaa bu'iiti akkatti deddeebitu ilaalladhu ani baricha akkatti dettuun godha ilaala. Kanaaf guyyoonni tura keessa jiran kun guyyoota gadhee waan ta'aniif otoo guyyaa kana dabarsin itti hojjenna. Itti maal ta'a? Itti hojjechuu barbaadda? Ol kaasi. Daldaaltee milkaa'uu barbaadda? Tajaajiltee guyyaa dura kee jiru milkaa'uu barbaadda? Fiigdee milkaa'uu barbaadda? Har'aa qabee hafuura si milkeessu sirratti waameera. Yesus geetaan. Amma namni waaqayyoo fuudhee kiisii keessa kaara amantiidha zamma si sagaleen ba warqa mulkaas. Ergaan sitti mammaa kaalaa diinaamosa. Waaqayyo innas nadhaabe akkana siin jedhaan. Guyyaa dura kee jirutti hojjedhu hin milkooftan. Tokko tokko amma dhaqee daldaaluu dhaqee jalqabeetu kufee yookaan kassaree deebi'a. Sirriima sirriimti? Hin kassara. Maaliif beektaa otoo guyyaan biti? Yeroo hundumaa akkanan jedha. Gaafa barri jijjiiramu fulbaanarra gahu ji'a akkasii biteera ji'a akkasii ji'a akkasii kan kutulee dubban lolloo jiraate iyyuu guyyaa tokko mo'ameen beeku. Nammoo amale ol kaas ergaan seemu. Maqaa Yesuusiin arraa qabee moo lafa deemtutti hin moota malee mo'amti. Dhugaan sitti hima dura malee duuban taata. Waaqayyoonni dachee samii diriirsi akkasiin jedha guyyaan sitti laaddaa jiru. Ol kaas. Hin barbaaddaa guyyaa dura kee jiru. Bituu barbaaddaa harka kee galeera. Sharka ba'uun danda'u. Iyyaa harka koo galeera jedhe raaja. Dubbanni ofirratti harka koo galcheera waaqayyo jedhe. Mana kee galeera. Har'a qabeessi harka hin ba'u maqaa Yesuus. Ol kaas. Waaqayyo abbaan koo natti maasiin isinis karaa banamee jiru arga. Waaqayyo akkas nan jedhe ijoollee koo guyyaa laatanaa jira. Kana qofa miti karaa isaan deemanittan ulaa eebbaatti bananaa jira. Iyyamma dandeessu iyyi maraadduudhaa banameera jedhe. Haleluuyaa. Waaqayyo akkasiin jedhe guyyaa bittaati. Amma fakkeenyaaf ji'a dhufu hinduu ta'ee seetan doositti lallabe ati sababii guyyaa bittee fi inni simmedee haasa'a dubbiin isaa kisaaraadha. Ameen jedhi maqaa Yesuus. Dubbiin isaa kiiloon kaasu bu'aan qabu ati garuu hin duutu. Ameen hin jettu. Qabi nama sitan itti hin duutu ati jedhu. Iddoo kee ilaaliiti. Deddeebi akkatti akka deddeebitu. Yeroo darbee dheengadda caafii wayii kaaseen ture. Namoota otoo waaqayyo hin duutan jedheen iddoo du'aatti of masagga buraqan dubbadhee memmee karoora du'aa warri qabdan eshi karoora jireenyaa warri qabdan inna tamma dubbatte si haadhaan atu ameen hin jenne si haadhaan maqaa Yesuus xinnoo kaaseentu bakkaan iddirii qabu iddirii keessa seenee bakka gaafan du'e unnaa boola gaafan du'e akkaman godhaa otoo du'iin otoo jiraa jiru waa'ee dirii ofirratti lallaa ati warra jiraatu moo ati warra du'u keessa jirtu memme maqaa Yesuusiin siif haa ta'u kanaaf iddirii maaliif barbaachisa maaliif wallolleerra iddirii maaliif barbaachisa du'aaf miti gaafa bantee du'e wajjin akka huursee dhaqee awwaaluuf nama si jala jiruun oddoo si laallanne keessaa maal hojjettaa jedhe dafii bayii jedhi guyyaa bituu waan dadhabee fachi keessatti of lakkaa'eera amma namichi waggaa 50 yookaan 70 80 dhibba jiraata har'a garuu oddoo du'ee waamama maqaansa warra du'aa keessa nama 50 yookaan nama 100 yookaan nama 200 ta'uu danda'a maqaa galmeesse Ikele gaafa ji'a akkasii birrii 50 yookaan 20 fidii kaffale maal gochuu du'a isaa kaawwachaa jira nama si cina hitte bu'iitii ani jedhu achi keessa hin jiru jedhu gaariidha haa ta'u diriin baay'eessa garuu isinitti himan dhugaa naa gale tokko otoo jirtuu du'aa keessatti of hin waamsisi
Isinii gala mee warri isinii gala. Otoo jirtu warri isinii galu harka ol kaasa. Kanaaf namichi iddoo sana taa'ee jaarsa yookaan koree wayii godhee ekelee akkas godhe ekelee akkas godhe taraa eeggata achi keessa taa'ee jechuudha. Warra du'aa keessa taa'e. Kanaaf lama caamni qulqulluun akkamitti akka deddeebitaan aleelladhaa laalaa duukaa bu'a jedhee kan inni haasa'uu fi kanaaf atoo jiraataadhaa warra du'e keessa maal goota? Waaqayyo akkasiin jedha ati jiraataa otoo ammayyuu jirtu otoo fooniin iddee kana jirtu qaama keenya Yesuus bukkee jirta. Macaafni kun akkaataa kanaan dubbata. Efesoon 2:5 kanaaf namooti baay'ee iddoo isaanii malee taa'anii jiru. Iddoo isaanii malee. Kanaaf bara bituu dadhaban. Kanaaf akkuma dhufetti duuti darbatamee dhufe mana nama tokko jireenya nama tokko kan seenuuf maaliif kanaaf harka ol kaasi. Loli ofirraa harka ol kaasiti. Maqaa Yesuus hin jedhi dubban. Ani jedhi. Mandara du'aa keessa hin jiru jedhi. Dabali hin jiru jedhi. Hin jirtaa? Ol kaasi kaa. Ati kanatti jirtu mandara warra jiraataati. Ati kan jirtu mandara warra jiraataati. Nama si cina jiru itti bu'iitii ani achi keessa hin jiru jedhi. Kanaaf achi keessatti ofii waamsisi. Otoo faarfattu, otoo lallabdu, otoo daldaltu, otoo jettu karaa guddaa seegaa